እየመጡ ነው የሚለው መጽሐፍ ራሱ እንዳትወስዱብኝ አደራ። ኧረ ሞትኩ ጎበዝ። እኔማ በጣም ለሺህ ዓመት እድሜ ከረዘመ በጣም ብዙ መጽሐፎች ነው የምጽፈው። መጽሐፍ ይታየኛል እየመጡ ነው የሚለው መጽሐፍ ራሱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ነጋ ቀብደን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ኡፍኔ ጅራ ጽግሻ ፊ ናይ እጋ ጽጌን akkuma beekamu daaniin luka aariitiin naqee waan biraa keessa galee akkasitti warrakkisaa jiru. Dhugaa dubbachuu fi wanti aariitiin godhan tokko otootti yaadiin wallaahi aarsaa nama kaffashiste. Dhugaan sinii jedha wallaahi laazim. Miila aariitiin waa ariifachuun badhaadha. Tasgabbaa'uu barbaachisa waan hundaayu. Miila aariitiin dhaqee waan hin taane keessa galeeti tsiggee dhiisuufis rakkisaa ta'e. Kana dhiisuufis kun ulfaayee jetti. Wallaahi. Tsiggeen naazansiiste dhugaa dubbachuuf. Wallaahi laazim. Kana sinseene waan qallaalitti miti. Anifatii waan ijaarree qallaalitti immoo akkas diigama jedhee hiyyaanni kan isheen jettu. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Egaa tsiggee fi daanii namni hin beekne jirture. Nama fuulduratti bakka gaarii ga'u jedhamee eegamu. Sababa isheen amma qalabatii guyyaa sana diddee fi aaree aqee dubartii kana immoo meeriitu fidee walitti isaan dabalee jechuudha. Amma isheen ulfaayee jettii gaa wayin tsiggeen isarra fagaattuuf ta'a wayin immoo dhugaas ta'a hin beekamu. Meeriin illee deebitee gaabbitee bakka fuutuu dhabdee rakkataa jirti jechuudha jara lamaan jidduutti. Tsiggee goddanyaa isheeti, daaniin goddanyaa isheeti. Garuu immoo keessa lixxee akkas jara lamaan gochuutti gaabbii keessa galtee jirti jechuudha. Wanti luka aariitiin hojjetan tokko ariitiitiin wanti hojjetan tokko akka aarsaa nama kaffashiisu kanarratti baradhaa dhugaa rabbii wallaahi laazim. Waan tokko ariitiitiin murteessuu miti. Ragaa jedhanii ilaalanii aarii keessa waan baay'eetu badaa wallaahi laazim. Waan baay'eetu bada. Luka aarii keessa waan baay'ee. Akkanatti ingida kan dhukkubsatee mana kiimii galee achi gisee obbareetti tsiggeema waamaa jedhanii. Dhuftee ishanii isa argitee ifatama isa gaafattee. Deebii immoo tsiggee immoo amma immoo intalli immoo tsiggee daanii biratti jirti isheen hattu jechuudha. Yoo akkasii ta'e ani isin keessaa ba'uun qaba hin danda'u. Ani dhiisteetti ensee malee jettee murteessite. Amma ijoolleen alli qaldii miti. Alli waan guddaadha. Waan hundaadha. Kanaafuu ati immoo abbaa ilmoo taateetti wanta ta'eefi ani immoo natti ulfaata. Ilmoo kana dhiisin jechuufi kanaafi ani isin lamaan jidduutti ba'uu hin qaba. Kan isheen jette jara lamaan waamtee jechuudha. Intalli garuu tsiggeen ragaa jettee bu'aa waan baay'ee haasofte garaan nama nyaatu. Garuu isheen immoo akka isheen itti godhattu bichaan nama gaddisiisa intalli jechuudha harqa. Boohaala maxxaa ayinaa waxxaa ilaala. Eeggadda dhuftee jechuudha. Eeggadda dhuftee akkanatti tsiggeetti akkas ta'uun tagabii miti. Daanii fudhatte mitiira haa ta'u. Garuu immoo akka kanaan ashmurii ishee akka kanaan immoo deebii akka kana tsiggeef hin maluu jechuudha. Kanaafiyyuu waasi arrabsaa hin jirtu jidduu keessanii isinii ba'uun qaba. Daaniitiin imaanaa siin jette malee waan tokko kana godhii waan siin jettee hin qabdu. Garuu immoo akka kana jecha hin taaniin milsii waan ishee galammaxxuu fi hin qabdu.
baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan tokko aariitiin murteessina. Daftanii aariitiin waan balleessina. Dhugaa rabbi tasgabbaa ilaala. Wallaahi waan aariitiin daaneen iddee fuudhu dhabee tsatsatee iddee fuudhu dhabee kunoo kanatti rakkataa jiru, dhukkubsataa jiru jechuudha. Tsiggee dhabuun barbaadu, tsiggeerraa fagaachuun barbaadu yoomiyyuu. Tsiggeen immoo hin danda'u jette, akkasitti jette. Waan akkasiiti. Moo darbee immoo naahiin abbaa ijoollee lamaati akkuma beektanii. Naa'iin yeroo hunda kanaa waan isarraa hin bareenye, waan isarraa hin tolle hojjeta. Har'a Iisaa boru Iisaatti ji'a meeqa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan waan bakka tidaariif kabajaa kan hin qabne namatti agarsiisa kuni jechuudha. Kan tidaarii ofiif kabajaa hin qabne jechuudha. Amma kuni naan jaalladha fiqireenyaa gootettee olii gadi galaatattee ji'a meeqaati. Isheen dura gizee tokkos rakkisaa turte amma immoo kaleessa dhufte jechuudha. Fiqireenyaa duriitii jedhan. Fiqireenyaa duriitii kaleessa dhufte. Akka kanatti ofii isaaniiyyuu waltumaa jiru jechuudha. Mubeen aan godhu dhabee mataa qabatee dhaabata. Kun immoo eessamaa inni kun immoo jedhee uu jechaa jira. Waan tokko dhugaa mubiyyeen dandeessitti dhugaa rabbi. Amma immoo Foolistaaba deemtee intiniitti fiddeetti jechuudha. Akka ufanii akkana uftee nan jenne akka dhuftee balbala kana ejjenne jettee maaxaraa poolisii irraa fiddee mubeettis isatti silaattee jirti jechuudha. Dadhabdee mana gadhiistee jechuudha. Mana gadhiistee mana kiraa keessa jirti jechuudha. Baay'ee tokko nama jibbisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Abbaan ijoollee gizee akka kanaan lafa dadamee bultiisaaf wayiin ijoolleesaaf hin taane Asis maalinni kooraadha moo kowaasiidha moo abbaan arge kun kooti maal? Maa inni kooti kunis kooti jetti maa inni waliinsaa dhugaa rabbi. Akkam nama jibbisiisa wallaahi al'aazim. Hana akkasiitiin dhiira akkasiirraa rabbi sinaa qabu wallaahi ila haggabuu keessan bulaa dhiira qoftaannaa ishee dhugaa fuulduratti deemtu wallaahi rabbi sinii haa kennu. Dhiira akkasiirraa sinirraa qabu wallaahi. Kun sokkee kana dhufa maa kun tora baaddiidha moo naayin nagadda moo ati? Kamtu fireendii keeti kamtu kaa'imaa keeti kamtu waliisaa wallaallee hoo? Maa jireenya keef kabajaan qabdu ati? Ijoollee keef kabajaan qabdu? Haadha manaa keef kabajaan qabdu? Maatii keef kabajaan qabdu? Haati kee dhuftee si dadhabdee si biraa deemte? Hiriyyaan kee dhufanii si dadhabanii si biraa deeman akkam si godhu reega? Amma yoomitti haati ilmoolee kee immoo kana ilaaltee akka abbaan ofee sitti laqaqamu abbaan ofee sitti laxxafamu kana amma yoomitti teessee si ilaalte dhugaa qabdi murtoo gaarii fudhatte mamma isheen wallaahi ni isheef gabe. Kanan dura ji'a 3 moo ji'a 4 muluu wallaahi duraanis yoo yaadattu ta'e jechuudha. Ammas immoo kun hojii irra darbaaf deemaa jiru. Parankiidha hin dhiisu booru iftaan jennaan hancaaluu ta'eera. Kanaaf immoo isheen immoo murteeffattee poolisii mana sanatti iyyuu axxee mana sana bannaanuyyuu hin gaafatamta jetteetti. Mana sana iyyuu akkatti waliin gallee jetteetti mana keessa baate sana sumaan isaanii jechuudha. Kanaafuu eessa ga'u jarri kun jedhanii han eegaman bultii bareedaa jaalala bareedaa ilmoo waliin har'awwaa akkas ta'anii wallaahi nama gaddisiisa. Taa'ee tokko nama gaddisiisa nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf. Akkanatti dubarri lamaan illee hin deemtu. Isheen suni waan ittiin asfaraarraatu qabdi. Mubeen akka jedhutu sababa maatii isaatiin asfaraarra'eetiin tala wajjiniin gargaaraa jira. Amartiicha walii wallaalanii amartiin itti dhaatame irraan cinne kun irraan buune kun waa inni sababni isaa xonqaayiidha moo maal turgumiin amartiin naayeen baatee olii gada deemu kun amartiin kun sirraan bayinii maa inni waliin amarticha na dhibaa. Hundumtuu gizeen talli dhuftee akkasii xiqqoo qabdoo isa sila waan gaarii haasa'u azarraaf jedhee kaa'a maa inni. Kanaafuu mubee ati ofii keeyyuu fiiddee yaaddeen geenye haadha kee bakka gaarii godhachuuf fiidda. Musiibaa akkasii sitti dhufe immoo rabbiin sirraa haa qabu dhugaa dubbachuuf yoo dhugaadhate yoommoo birriif jettanii akka kanaa hannamni isiniin jedhe haadhallee diddanii gorsa haadhaa diddanii gorsa hiriyaa diddute immoo rabbiinuu isin argaa jechuudha. Yoommoo dhugaa rakkina keessa galtaniiti. Akkuma amma jettan kana han ittiin doorsisamtu jirtu yoo ta'e rabbiin kana keessa isin haa baasu jechuudha. Naaheen baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko waan nama jibbisiisu
Fireendi isaa duriitti illee jedhanii gasheen kaleessa dhufte. Isheen duraammoo akka qaalii koo keessaan baane hin beekaa jetti isheen hin gaddaammoo jechi isheen amma amartiitti dirtee walii gadi gootu kun eddenni dhaqutti biraan hafne bakka tokko yoo hin dhaqe bismillah ani hin beeku wallaahi waa dhaabateeti yeroo hunda roondii duubatti ramadamee eegu jiratee bakka inni ga'ee bakka inni dhaabbate fiiddima dhufti isheen maaltu bilbileetti hima jedhaan ni gizee hundaa kana moo waatu irra jira. Kanaaf akkasitti kan isaan hin kakata'an hin beeku ani waan tokko ta'u anoo isheeyyuu akka eenyu fidee dhufe maaliif fiddee dhufte akkas jedhaa jechuudha gara amantii isaatiin kakataa jira. Egaa namni amantii ofiitiin kakatu qalbiitti kakataare waanuma dhugaatiitti malee. Kanaaf mubeen immoo maa inni kun hannuutti hin beekni jirraa kun hiyyoo maa inni jechaa jira. Fireendi koo dureetii jechaa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Kun sinirraan eegamu. Maal sinirraa baratan maal barsiisaa jirtu fakkeenyaaf utuu biroota amma baay'een waan gaarii waan booruu fayyadaa qabu barsiisa jechuudha namni. Sin immoo maal barsiistu? Diigitii wallaluu dubara shanjaa walirratti fiduu maayin isin barsiistan. Kunis fireendii koo barsiistu. Ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhibaa safuu dhabu dhugaa rabbii safuu wallaahi nama gaddisiisa. Kanaafuu rabbii sinaa tasgabbeessu keessuma baatanii waan sinitti gadi bu'een beeku inni nulfaata dhugaa dubbachuuf dhugaa rabbii dubbachuuf nulfaata. Rabbiin nageenya sinii haa kennu wanti jennu hin qabnu. Viidiyoon kana fakkaata laayik sheer naa godhaa na jajjabeessaa sinii jedha galatoomaa wanta na dhaggeeffattaniif hundi keessanuu.